or wanni challenging dalaga irratti si qunnamtee dalagaan ati irraa gad aantu mana namaa taatoo waan addaa waan xiqqaan ati dalayte ka yaadattu keessaanii jira. Jalqaba Naayiroobitti gaafa namichi nama isha makaddaa kana biyya alaa erguu unsiilee biyya Arabaa tana tagartee gaarisaa hojjaanii ganda Somaalotaa sanii gurguramtu jira. Waan gartee gawaalee adda addaa kanaan fuudhee ergaa ture karaa biyya alaatiif Austraaliyaa, Kanadaa, Ameerikaa, UK kana kanaan erguu ture. Kana wanni jalqaba hojiirraa eegalee. Thank you. Zakkiin dhalataadhaan naannoon dhalataa Harargeeti. Ani immoo hanga narkeetti Zakkiin yeroo gargaarsi jiru naannoo hunda bikka hunda ni dhaabbata. Namoonni tokko tokko immoo yeroon argu viidiyoolee garaagaraa Zakkiin gandummaa qabaa naannoo Harargee malee hin gargaaruu jaan. San irratti Zakkii maal jettu? Yeroo uummanni rakkate ati rakkataa Harargee qofa bira dhaabbattamoo rakkataa hunda bira jirta? Dhugaa dubbachuuf abdii fayyaa waan namni asirrattis arguu danda'u. Ta'usoo namni asirratti hin argin ani dhuunfatti keessaan godhuustu irra hedduudha. Walumaa galatti waan nama akkuma reefu jeeti Islaamaa, Kiristaanaa, Waaqeffataadha, Oromoodha, Amaaraa, Soomaaleedha. Saba biraati jee nama hin filu. Nama hundaa waan ijuma takka ilaaleetiin gargaara. Thank you. Galatoomii namoonni waan kana dhageessan viidiyoo biraatu ni gootanii viidiyoo akkanaadha. Riikoordii godhadhaa fi bakka hunda waliin gahaadha. Because ololli akkanaa yeroo garii ni deema waan ta'eef. Tole galatoomii. Asumaanuu waan tokkoon dhageef. Uummanni manaa warreen koomantiin jidduun sagalee akkana jettan sagaleen dhikkitti akka dhagahamu waan akkutti jira. Please yoo dandeessan koomantiilee akkasii hin godhinaadha. Dhiifaman of kolchaadha. Mee asumaanuu Zakkii waan tokkoon dhagahee Zakkiin mudannoo boqottuu isa mudattee takkaatu jira jedhanii naa himanii. Dooraala Ameerikaa 600 ol maatiin isaatiin jalaa dhoorkamee akkasumatti karaa maallaqa Itoophiyaatti yeroo deebisnu karaa miiliyoona 100 waan tilmaamamu jalaa qabaniiti akka malee godhanii jaan sun immoo maatuma keessaan wanni akkanaadha irratti tahee jaan. Zakkii wanni kun hagam takka dhugaadha wanni akkanaa mudannoon akkanaa si mudatee maallaqa hagana gahu namni akkamitti nama dhoorkachuu danda'a. San booda akkamitti haate maaltu si mudate waan kanarraa wanni kun jalqaba dhugaadha yoo dhugaate akkamitti ka'uu dandeessee maaltu irraa si mudatee maal irraa baratte waan kanarraa? Dhugaadha wanni sanii ni jira madura interview gabaabduu jaafetuuf na godhe irratti illee ibseetiin ture immoo fageenyaan yoo nama dubbadhe nama hundaatillee barnoota ta'a. Dhugaa ani aanaa kiyya nama na dhiyaatu jaarsa isiitii fi habootiyya maqaa isaanii illee asirra dhahuu hin barbaadu. Gabaabutti habootiyya jaarsa isiitii. Waan kanaan amaanaadhaan maallaqa kanallee kan osoon isaanitti hin kanniin dura beeki maallaqni kun nama alagaa nama dhalaadhaa sigaltee isilleen haa galatumtu saadaa jaaniini haadha warraa Zakariyaati magaaluma nuti jiraannu kana keessa jirtu isilleen dhugaa dubbachuuf asiinillee galatumfachuun barbaada. Maaliif isiin tun obboleettuma rabbiiti nama kuma faamiliitti walitti dhiyaannu. Kana bira yoo xiqqaate waggaa caalaadha malee inni kun isii bira ta'aa ture. Anamma gaa haalli yeroo sanitti naaf mijaa waan turre isii biraa illee fuudheetiin akkasitti isiilleen nama amanamu jettee yaaddu nama habooti jettee amanu faamilii hedduun qaba baay'ee asirraa Kanadaa fi Ameerikaa hedduu jira. So nama amma sila family kiyya keessa namni nama bira kaayyadha jee yaade kunilleen isilleen nama amanamaadha. So dhuma rakkina hin qabu yoo eegaatis isii bira kaayyachuu barbaadde isii san bira jetteetiti maqaa isiitis naa dhooltee anillee inni sun biraan kaa'u deeme jee akkasii waan san fuudhee bira kaayyeetiif ijaarsa habooti jaa kana bira jechuudha. Fuudheetti geessee
yeroo sanitti nama gartee ani faamilii kiyyaa aanaa kiyyaa nama gartee waan hunda daran caalaa anaaf ta'u nama jeetiin nama kiyya abdadhee waan san isaan bira geesse. Amma bikka kana garaagarummaa nama keetiitii fi nama alagaa gidduu jiruun ibsuu barbaadeetti galee. Namni alagaa jechuun waggaa tokko maallaqa bira taa'ee ture naa kannanii fuudhee bikka biraa faamilii kiyya bira geesse. Aanaan kiyya immoo baatii 2-3 keessatti natti taphatanii gartee bu'aa bahii meeqa keessa na dabarsanii maallaqa kana manguddoo fi sheekotanii fi namootni isaanii dhiyaatu. Ani itti himatu hin jiru. Maayyiirra gaa akka malee natti taphatanii yeroo sanitti aanaa beeku dhugaa dubbachuudhaaf maallaqni sanillee na barbaachisa. Mucayyoo tiyya xiqqoo takka jira. Tamma yeroo hedduu online kanarratti du'aayilee godhaa fi je'ee yeroo hedduu dubbatamtu. Mucayyoonni nama fayyaadhaan dhalatte yoo tiyya lammaffaati zikiraa jaaniini. Sukkaraatu guyyaa keessaa isitti dhufee isii amataa fi baatii takka amataa fi baatii jaha sooyi. Guyyaa keessaa sukkarri cuufu. Anaa yeroo sanitti kanaanuu bakka yaadawaa jiru rifadhee yeroo umriitti jetti ani gaddaa gabaa agartee akka malee garaan kiyya kun narradee gaafa ilmoon kiyya san dhukkubsatte sani garte. Yeroo sanitti jechuun maallaqa kanallee na barbaachisaa maallaqa kiyya kana naa kannaa yoo dandeessan mee cinallee naa kannaa yookiin illee mee hanguma feetanuu fudhadhaa hanga kana nu biraa qabdaa ja'aati naa kannaadhaa je'eniitiin dadhabe. Akkasitti obboleessa kiyya maallaqa san gaa isaanis ani jaarsa isii nama akka saahibaatti walitti dhiyaannu nama